Yeroo tokko namuma yookiin waanuma sirriitti beeknuuf amanne tokko shakkina. Shakkiin amantaa ofirratti qabnu laamshessa. Shakkiin sammuu keenya joonjessuudhaan karoora keenya milkeessuudhaaf akka hin tarkaanfanne nu gochuu danda'a. Kanaaf akkaataa shakkii keessa keenya jiru to'annee galma keenya milkeessuu nu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namootni milkaa'oon tarkaanfinee armaan gadiitti fayyadamuudhaan shakkii to'atu. Mala ittiin shakkii keessa kee jiraachuuf jiraachuu qabu qorattu qabaachuu qabda. Inni lammaffaan yoo waan ati shakkitu waan qabatamaan beektu ta'e gadi taa'iitii karoora yookiin dhimma keef wantoota shakkii keef sababa ta'an waraqaa irratti barreessi. Inni sadaffaan waan tarreessuu dandeessu to'achuus ni dandeessa. Wantoota shakkii keef sababa ta'an erga barreessitee booda furmaata yaadi. Filannoo biroon jiru yoo jiraatan maal fa'a? Karaan kana irra wayyu kan biraan jiraa? Irra deebitee itti yaaduu si barbaachisaa? Deebilee gaaffilee kanneen tarreessi. Deebilee tarreessite kanneenis karaa qajeelaa ta'een hojiirra oolchi. Inni arfaffaan shakkii to'achuu akka dandeessu amani. Yoo hanga dhibbaa amantutti eegda ta'e tarkaanfiin eegalta. Kanaaf bu'aaf miidhaa isaa madaali. Madaallii kee kanaanis kufaatiif rakkoo erga tarkaanfii eegaltee uumamuu malu adda baafadhu. Inni shanaffaan adeemsawwan kee hundumaa keessatti tarkaanfiilee sirreeffamaa fudhachaa tarkaanfadhu. Murtiilee kee gaggaarii jajjabeessi. Dhiibbaa murtiiwwan badoon tarkaanfii kee irratti godhan ofirraa ittisi. Waan yaaddeef itti amante kutannoon hojiirra oolchi malee gadi fageessitee xiinxaluuf jettee tarkaanfii kee hin laamshessin. Inni ja'affaan deeggarsa namoota biroo gaafadhu. Dhimma tokko hojiirra oolchuuf hubannaa ga'aa hin qabdu yoo ta'e ogeessota dhimmicha irratti muuxannoo ga'aa qaban qunnamiitii irraa baradhu. Muuxannoo qoddatte kanas akkaataa sirrii ta'een hojiirra oolchi. Inni torbaffaan hojii eegali. Waan karoorfatte hojjechuu eegali. Nan kufa yookiin hin milkaa'u jettee hin sodaatin. Adeemsa jireenya keessa kufuun waanuma jirudha. Utuu hin kufiin milkaa'uun hin danda'amu. Kufaatiin kee tarkaanfiitti aanuuf muuxannoo siif ta'a. Muuxannoo kufaatii kee irraa argatte kanaanis tarkaanfii kee fooyyessaa gara milkaa'inaatti ce'i. Wayita tarkaanfiin kee shakkisiisee boodatti si harkisu waan namootni milkaa'uun godhan godhi yookiin isaan irraa muuxannoo qooddadhu. Wantoota shakkii keef sababa ta'an adda baafadhu. Furmaata barbaada. Erga furmaata argattee boodas gara galma kee milkeessuuf hojjechuutti deebi'i. Ergaan kun hiriyyaa keetiifis ni barbaachisa. Ammuma kootiif galatooma. Jaalachuu keessanis hin dagatina.